Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuun isinin jecha. Ada barumsi kenna video isinit tole video tokko Facebook irraa akka itti buufatan salphamaanii daqiiqaa takka keessatti akka itti buufatan isin agarsiisa. Akkasuma chaanaala keenya kana subscribe share godhaati. Yaada qabdan commentii keessa jala dhiyeeffadhaati. Akka isinin jira Facebook irraa video buufachuu jechuudha. Salphamatti YouTube irraa osoo hin taane Facebook irraa story namaa ta'e akkasuma video isinit tole video babbareedaa video gaggabaabaa dhedheeraas video hundumaa buusuu danda'a. Akkas isin jira isa kan argachuudhaaf Play Store keessan irra galtanii jechuudha aappii tokko buufattanii aappii Facebook tokko kanatti erga Play Store keessan irra galtanii iddoo search kana bu'uudhaan barreessitanii jechuudha gubbaa kana irratti Facebook jettanii vid tole fast vid jettanii akkana yoo barreessitan akkana search gootanii jechuudha isa kana buufattanii jechuudha video download for fast vid jedha isa kana irraa buufattanii jechuudha isa kana yeroo buufattan akkanatti open gootanii irra galtanii jechuudha option eeggadha yeroo inni akkana isinii fide isinin bantanii jechuudha duraan banee waan ta'eef open godhee seene akkuma Facebook bantanii bantan lakkoofsa keessanii fi password keessan itti banattanii jechuudha yeroo itti banattanii akkanatti keessa deemuudhaan video isinitti tole amma video kana buufnee ilaallu wajjumaanii inuma ilaaluuf jechuudha akkanuma irra gadhooytanii video kana qixxee gadhooytanii video kana gadhaa'uudhaan harkaan akkanatti irra gadhooytanii akkanatti video kana gadhooytanii iskiriinii yeroo isin gadhooytan isinii baasaa jechuudha akkana isinii baasa inni kuni wanna irratti buusaa jechuudha HD jechuun memory keessaa baatanii memory irra buusaa CD kan irratti buufattanii jechuudha jawala keessan irra bu'aa inni kun kanaafuu saqixxee kanarra yoo dhahee amma gannaa buusa kunoo buusaaraa jechuudha tole kunoo akkasi gabboo jechuudha viidiyochi kanaafuu akkasitti sirreeffadhaa isinin jedha kunoo viidiyochi amma galaarii keessa gabbu'eeraa jechuudha akkasinin jira akkasitti